Akkam jirtu barattoonni kutaa 11ffaa akkasumas barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaatti qophaa'aa jirtan guyyaa irraa kana Physics Grade 11 Chapter 2 Vector Equation 2.2 ni eegalla. Physics Grade 11 ganna kanaa wal wajjin ni xumurra. Birraa dhufummoo Physics Grade 12 akkasumas gaaffileen tiraansii garaagaraa wal wajjin hojjenna. Fiiziksii duwwaa miti maatimaatiksiis, keemistiriis, baayolojiis yuutuub chaanaalii kanaan gaaffilee irratti xiyyeeffachuudhaan afaan Oromootiin siniif hojjedha waan ta'eef egaa gara fuulduraatti viidiyoowwan keenya akka dafnee isin bira ga'aniif yuutuub chaanaalii kana subscribe and like gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee teknooloojii garaagaraa wajjin wal baruu barbaaddu yoo ta'e egaa yuutuub chaanaalii kun baay'ee isin fayyada. Gaaffii keenya haa eegallu. Gaaffii tokkoffaan which one of the vector diagrams satisfies the vector equation C vector C is equal to vector A plus vector B jedha. Armaan gadii keessaa kan vector A plus vector B satisfy godhuu kam jedha. It's so simple. Kuni kitaaba keessan chapter 2 gubbaatti seeraan ifee jira. Triangle law of vector addition topic jedhu jalatti haala qubsaa ta'een saniif ifee jira. Triangle law of vector addition maal akka ta'e gabaabaatti sanatti himaa. Egaa triangle law of vector addition jechuun vectoroonni lama fakkeenyaaf vector A dhaa fi vector B yoonuu kennamanii vectoroonni kunneen head to tail'dhaan walitti dhufu yoo ta'e vectoriin lama walitti hidhama yoo ta'e vectoriin kun maal jedhama? Triangle law of vector addition ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu mee A haa ilaallu. A maal jedhaa? Vector A'n haala kanaan kennamee jira. Vector A'n haala kanaan kennamee jira. Vector B'n haala kanaan kennamee jira. Vector C'n immoo haala kanaan kennamee jira. Okay. Vector C, Vector B, Vector A. Mala tiraangilootiin vectorii gaafa aad goonu dirqama vectoroonni heedituu heeliidhaan walitti hidhamuu qabu. Simple. Kana jechuun vectorii C otoo ilaallee iddoo kanatti vectorii C haa ilaallu. Head of vector C irratti tail of vector B jira. Agartanii iddoo kana head of vector C irratti tail of vector B jira. Okay. Kun vector C dha. Headii vector C irratti tailii vector B jira. So kiraateeriyaan keenya maal? Vectoroonni head to tail ta'uu qabu. Akkasumallee tail of vector C irraa gara head of vector B vector A jira. Okay. Resultantiin keenya maal ta'a? Tail of the first vector to head of the last vector ta'a jechuudha. Vector A is equal to vector C plus vector B ta'a jechuudha. Maaltu resultantiin keenya A'n. Okay. A'n vector C plus vector B ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin keenya A hin ta'u. B haa ilaallu. Maal jedhaa? B irratti vector B'n haala kanaan jira. Head of vector B irratti tail of vector A jira. Okay. Haala kanaan kun vector A dha. Akkasumallee resultantiin keenya maal ta'a? First vectorii irraa gara second vectoriitti kan dhufu resultant ta'a jechuudha. Which means tail of the first vector to head of the second vector which means C. Kun B dha. Kanaaf lafa kanatti akkuma agartan headii irratti tailii jira. Okay. Tail of first vector to
head of the second vector immoo maal ta'a? Resultant ta'a jechuudha. Kanaaf vector C is equal to vector B plus vector A ta'a. Okay. Lafa kanatti wanti hubachuu qabdanii vectoriin karaa tiraangiloodhaan idaama yoo ta'e head to tail ta'uu qaba. Kunooti head of vector A irratti, head of vector B irratti, head of tail of vector A jira. Tokko. Lammaffaa resultantii gaafa hojjennu which means resultantii gaafa hojjennu tail of the first vector to head of the last vector ta'a. So C is equal to B plus A ta'a jechuudha. Kun immoo B plus A jechuun immoo vector B plus vector A jechuun immoo vector A plus vector B wajjin wal jedha. Okay. Kanaaf deebiin keenya B ta'a jechuudha. Sis haa ilaallu yaadni isaa akkas hin ifuuf sis haa ilaallu maal jedhaa? Lafa kanatti vector A irratti fakkeenyaaf head of vector A irratti tail of vector B jira. Tail of vector B. Ammas head of vector B irra tail of vector C jira. Agartanii? Head of vector B irra tail of vector C. So A dha, kun B dha, kun C dha. Vectoroonni hundi isaaniiyyuu head to tailii wal qabatanii jiru. Head of vector A irra tail of vector B. Head of vector B irra tail of vector C. Kanaaf vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 ta'a jechuudha. Maaliif 0 ta'ee? Luuppiin isaanii maalidha? Closed loop waan ta'eef. Closed loop waan uumaniif 0 ta'u. Closed waan ta'aniif. Okay. So this kind of vector is called triangle law of vector addition ta'a jechuudha. Triangle law of vector addition ta'a jechuudha. Simple. Question number 2. 3 displacement vector jira. Vector A, vector B dhaa fi vector C jira. This vector is specified by their magnitudes is equal to 10 cm, B is equal to 7 cm, C is equal to 8 cm. And by their respective direction angles with the x direction. Akkasuma direction isaaniitiin angilii qabu jechuudha. Vectoroonni kun hamma qabu akkasumas direction qabu. Hammi isaanii kunooti 10 cm, 7 cm and 8 cm. Direction isaanii immoo 53 degree, 120 degree, 210 degree along the x direction. So maal jedhaa? Find the magnitudes and direction of the vector A plus B, A minus B, A minus 2B plus C. Okay. Tokkoon isaaniitii fi angiliin jira, hammi jira. So kanarratti hundaa'uudhaan A plus B, A minus B fi A minus 2B plus C haa barbaannu. Okay. Iddoo kanatti barreessuun waan ulfaatuuf black table haa barbaannu, black screen haa barbaannu. Deebiniin keenya vector A dhaa fi hammi isaa 10 cm and direction isaa immoo 53 degree. Vector B dhaaf hammi isaa 7 cm akkasuma angiliin isaa 120 degree. Vector C dhaaf 8 cm dha maaltu hammi isaa akkasuma 110 degree along the x direction. Jechuun x axis gubbaa jiru jechuudha. Maal isaanii? Direction isaanii. Kana jechuun kuni xy plane yoo ta'e along this ta'a jechuudha. Maaltu? Direction isaanii along this direction. Tokkoon isaanii mee fakkii kaasnee ilaallu. So vector A dhaaf
53 along the x direction jechuun kun x dha, kun y dha. Along this asii kaasee hanga asiitti 90 degree yoo ta'e, maybe 53 degree jechuun maybe approximately around this ta'a jechuudha. Around this 53 haa jennu mee kana. Hammi isaa immoo 10 centimeter. 10 centimeter. So kun vector A dha. A dha kun. Vector B immoo 7 centimeter along x direction with 120 degree, which means direction x axis gubbaa, okay, asii kaasee hanga asitti 180 degree yoo ta'e, okay, 120 degree jechuun immoo around this ta'a jechuudha. Around this ta'a. Because 180 minus 60 degree means is equal to 120 degree waan ta'uuf. Okay, so 120 degree means around this ta'a jechuudha. 120, sorry, 7 centimeter, 120 degree. Okay, kun B dha. Sin immoo centimeter, 210 degree, which means okay, asii kaasee hanga asitti 180 dha. 180 plus 30 degree means 210 around this ta'a jechuudha. Around this hammi isaa 8 centimeter, 210 degree again. 210 degree again. So now we need to find a plus b, a minus b, and a minus 2b plus c. It's so easy. Okay, space waan hin qabneef warreen kana aballeessinu, because already fakkii isaan waan gaafanneef salphaatti giifni keenya asirraa argachuu dandeenya. Okay, so amma a plus b haa barbaannu. A plus b or vector A plus vector B means vector A ni haala kanaan jira. Okay, vector B immoo haala kanaan jira. Okay, triangle law of vector addition immoo maal jedha? Vectoroonni lama karaa triangle law of vector addition ida'an yoo ta'e, head of the first vector to tail of the second vector goona jenna. Okay, lafa kanatti first vectoriin keenya A dha. Kun immoo B dha, which means second vector. So head of A irratti tail of B haa ida'anu jechuudha. So A'n haala kanaan jira. Okay, so head of A irratti, which means iddoo kanatti maal goona? Tail of B. So easy. Okay, so head of the first vector to tail of the second vector. So the resultant would be tail of the first vector to head of the second vector. Inni kun resultant ta'a jechuudha. Resultant is equal to vector A plus vector B. It's so easy. Agartanii? So vectoroonni karaa triangle law of vector addition gaafa ida'amanii head of the first vector to tail of the second vectoriidhaan ida'amuu jechuudha. A minus B haa barbaannu. Kunis baay'ee salphaadha. Because A minus B jechuun B direction isaa reverse gochuudha. Fakkeenyaaf
A'n akkattiin jira. B'n immoo haala kanaan ture. Okay. Kun B'dha. Negatiiv B jechuun isuma kana asii gadee gochuu jechuudha. Kun negatiiv B ta'a. Okay. So A minus B jechuun vector A irratti head of vector A irratti tail of vector B isa negatiiv ta'e kana haa daballu. So asii kaasee hanga asii kan jiru negatiiv B ta'a jechuudha. So resultantiin keenya head of tail of the first vector to head of the last vector. Easy. Kuni resultantii ta'a jechuudha. Resultant is equal to A minus B. So easy. Kuni qormaata entraansii gubbaatti bara hundumaa ni ba'a. Okay. Bara hundumaa ni ba'a jechuudha. Kanaaf vectoroota walitti da'uu akka hin daganne jechuudha. Karaa kanaan bifa kanaan vectoroonni walitti da'amuu danda'u. Question number 3, we are asked to find A minus 2B plus C. A'n keenya A'n haala kanaan jira. Okay. Minus B'n immoo haala kanaan jira. Okay. Inversii waan ta'eef C'n haala kanaan jira. Okay. Direction. So kun A'dha, kun C'dha. So minus 2B jechuun isa kana irratti tokko asii gad daballu. Because minus B of minus B jechuun minus 2 waan ta'eef isa kana irratti tokko haa daballu jechuudha. Vectorii kana gaafa walitti fidnu A irratti minus 2B asii kaasee hanga asii ajannu because dheeraa waan ta'eef jechuudha. Kun minus 2B'dha. Okay. Kun immoo A'dha. C'n immoo C maal ta'a? Minus 2B irraa kaasee hanga teelii B deema jechuudha. Hanga teelii A deema jechuudha. Vectorii kana gaafa ilaallu vectoriiwwan duraarraa addadha. Maaliif? Close loop waan uumaniif. Kana jechuun resultantiin isaanii 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a. A minus 2B plus C is equal to 0 ta'a jechuudha. So easy. Gaaffii sadaffaa ilaallu. Maal jedhaa? Suppose an insect lands on a sheet of graph paper at a point located 12 cm to the right, okay, of the left edge and 8 cm above the bottom edge, and walks slowly to a point located 7 cm from the left edge and 4 cm from the bottom edge. So choose a rectangular coordinate system with the origin at the lower left side and find the displacement. Gaaffilee akkasii gaafa jennu hojjechuudhaan dura sammuu keenya keessatti imeejii gaaffii kanaa uumuun dirqama ta'a jechuudha. Okay. Dursinee sammuu keessatti kaasnaa. Achiin booda waan sammuu keessatti kaasne sana lafarratti kaasnaa jechuudha. Jalqaba irratti insectiin kun lands on a sheet of paper, grab paper at a point located 12 cm to the right of left edge. Kana jechuun x-axis gubbaatti 12 cm deemte jedha. 12 cm to the right of left edge. Gara right edge gara mirgaatti 12 cm deemte. And 8 cm above the bottom edge. Jechuun karaa y-axis jechuudha. Karaa y-axis 8 cm bottom irraa 8 cm gara
y axisitti asii ol deemte jedha. Asii ol 8 centimeter deemte. Lands jedha. Lands 12 centimeter to the left edge and 8 centimeter above the bottom edge. Jechuun naannoo kanadha. Naannoo kana boqotte jechuudha. Naannoo kana boqotte. 12 centimeter to the right edge and 8 centimeter to the above the bottom edge. Naannoo kana boqotte jechuudha. Maaltu insectiin kun. Okay. And walks slowly to a point located 7 centimeter from the left edge and 4 centimeter from the bottom edge. Akkasumas iddoo boqotte irraa kaastee gara leeftiitti 7 centimeter deemte. Kana jechuun gara kanatti dhuftee jechuudha. Gara kanatti 7 centimeter deemte. Akkasumas from the origin jechuun iddoo boqotte irraa kaastee gara asii olee immoo 4 centimeter deemtee jedha. 4 centimeter naannoo kana deemte. Iddoon kun 4 centimeteridha. Okay. Iddoo boqotte kanaa kaastee directly iddoo kana dhuftee jechuudha. Okay. Iddoo boqotte kanaa kaastee lafa kana dhufte. 7 centimeter from the left edge and 4 centimeter from the bottom edge. So now we need to find the displacement of the vector insect. Displacement vector kana haa barbaadnu. Maaliin? Using the coordinate system. Coordinate system fayyadamuudhaan displacement insect kana haa barbaadnu jechuudha. Okay. Displacement vector kana insect kana argachuudhaaf asii kaastee hanga asiin jiru kun isa kana ta'a. Asii kaasee hanga asii jiru immoo isa kana ta'a jechuudha. Okay. So easy. Asii kaasee hanga asii kan jiru 12 centimeter minus 7 centimeter which is 5 centimeter. 5 centimeter. From 8 centimeter to 4 centimeter kan jiru immoo maal ta'a jechuudha? 4 centimeter ta'a jechuudha. Pythagoras theorem fayyadamuudhaan gaaffii kana haala salphaa ta'een haa hojjennu. So c square is equal to a square plus b square. So c square is equal to 4 square plus 5 square. Okay. C is equal to under radical of 41. Okay. Kana gaafa keessaa baasnu under radical of 41 means I think around 6 something. 6.4. 6.403 ta'a jechuudha. Gaaffii dhumaa. What is the minimum number of a vector of equal magnitudes required to produce zero resultant? Egaa vectoroonni lama zero resultant kan isaan kennanii if they have equal magnitude and opposite direction. Okay. Vectorii lama fakkeenyaaf vector A keenya akkas deemaa jennu akkas deema. Akkasumas vector A kun immoo gara negative side'itti they have equal amount and opposite direction. Negative A yoo ta'e vectoriin kun 0 ta'a jechuudha. So the minimum number required to give zero resultant is 2 ta'a jechuudha. Lakkoofsi 2 ta'a jechuudha. Maaliif? A minus B, A minus plus of minus A maal ta'a jechuudha? 0 ta'a waan ta'eef. Egaa viidiyoo dhuftuun evacuation 2.3 2.4 achiin booda immoo kan chapter 3 guutummaa isaa isiniif hojjedha. Akkasumallee exersaasii kitaaba keessan gubbaa jiru already isiniif hojjedheen jira. Isiniif hin gadhiisaa.